زيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تمامين شدادك التانسة كمان دعوة ولا لا دكوسة جريالا اتتما تهفلا ترى فرقا يا مريدي فرقا ديني ننصري كمون بيكنون التهوري تبسم قرآن فرين هفرشي كرابدي نماندا وولا لا دكوسة جريالا اتتما تهفلا ترى فرقا يا مريدي الله الله يا ذا الجلال فنجنا من الضلال ومن شر يوم الأحوال يا كامل المقاصد فرد لك رب الورى يا جراتا يا رومرا غريشومي غريشارا دنفاساتي وامتهندي يا جراتا يوم بني يا قوتو في الرنان يا قوتاجي أدران قوتي مقصدي تكبير أكسو موتو إتيان سنة ورا منشدة هدو برا قبنا شيخ طاق إن ربي أمري حدير سومي ونجرا بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا غفور سماك بدير لما تروه نباسي من جلابه يا إلمنا ما قرنا كنا ميتكو إزي واليا دجيفنا يا نما ولينا الدنيا جروفون واسي من جلابرو ما يزيد جرو دنيا أما زمي ما نفيد حياة أما قرم دي ما جرنا قروفون واسي من جلابرو نميتي دي دين كوني سيقلي أكنت تاو مالو مري بكا اتدهم وارقا قروفون واسي من جلابرو سبرا ترهجرا هريان سدرا دوبان رتبيا ورفائق أجران مروحون باسي جهيم جلابرو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله نشيدا هاتون نشيدا كناتنا تيادنا ما اللي جيتير كرا آخرا اللي نما يادا تشيف تا كناتنا تاموت واللي وجلا قبض سنمان إيقا سنين جنة عزمان موجة كبيرة الداعي المعروف المتجول بالمناطق والقرى لما ربي أموت وأمرك النبي إسن الله ما أما يا تبريد شيني واحد دوك بوانته أما وين تكتب إسان الرأي جيلو مما كبريد وهي كوان لفتنا لله ولا سقو الدنيا الرهاز يجو وان بريد الرهابو سنيك تقيوكيا راجي مني الله روحي كبته يبدي اتقابته راجي أجي كنسا إيجي الحرو كنسا يا كبير قابتي هربا مفكا إني قابتي إني أمو هرمتي سائي إني هرمتي سائي أنا قلنا هروت قابتي راكي هروك ساو وجدي بيواني إيوف mana gubate keessa nama jira mana gubate keessa horii jira mana gubate keessa meeshaa manaatu jira kanaaf raachuu bohoomaatu yisiisana bishaan keessa jira raachi bishaan keessa jira maaltu yisiisa raachi uu jedhee iyye maanguddoo wayii itti qajeelchanii badaraachanoo nuree waan mana keessa jirutu nu iyyisiise siyoomaatu iyyisiisaa jedhe jennaan hayyuun baga nagaa fattanii isinii himaa jedheen isi wanni yisiise dhuguma homa mana keessa qubatuu fi namatu isin yisiise jedhe ana wani na yisiise ana bishaan keessa gala ibiddi bishaan malee dhaamu mure maan fuutanii keessa na buuftan jechuudha mure maan waliin fuutanii bishaan keessa عظيم har'a erga ariifachiisa kana nama hunda biraan gaha namoonni kamillee ergaan kun waan isin barbaachisu idil addunyaa keessaa lammii Itoophiyaa fayyaadhaaf jecha namoota haajaa kee dursa haajaa namaa dursi rakkoo kee dursa rakkoo namaa dursite keemmoo rabbi baasa wallahi kanaaf jecha rakkoo an yeroo viidiyoo waraabu kamillee rakkoo koo dur caala rakkoo namaa
deeman dhimama anaa ammoo rabbi baasare nama biraa khayrii argattu silas ilma namaa biraa khayrii argattu inaafaa malee rabbiin biraa ammoo khayrii argattu kanaaf jecha yeroo kamillee haajaa koo dursa haajaa koo durseta kan namaa baasuu yaala anaa rabbi baasa Itoophiyaa ayyar mangadii keessa warri hojjettanus ta'ee warroonni imaltoonni Itoophiyaa magbiyaa jechuudha Itoophiyaa ayyar mangadii keessa warri hojjettan wanna kana sheer godhaa jara biraan illee naagaha yookaan immoo qaama dhimilaalatu ni arga jedhee yaada viidiyoo kana Itoophiyaa ayyar mangadii keessatti nama United Arab Emirates Kuwait Qaatariin deemu hojii osoo hin taane nama dhimma biraatti deemu naggaadee haa ta'u nama dhimma hadii deemu ayyar mangadii hojjetan namni ija kootiin arge wallahi al-azim nama lama arge karaa sooshaal miidiyaa fi karaa biraatiin kan ergaa na qaqqabe malee namni ija kootiin arge namni qodaa isaa baadhee beeku nama lama wallahi al-azim Itoophiyaa ayyar mangadii keessa fedhu saba Amaaraa fedhu Tigiree fedhu Oromoo haa ta'u wallahi al-azim warri ayyar mangadii keessa hojjetan warri achi keessaa nama keessummeessan bakka saanxaan namoota imaltoota achi deebi'anuu fi asii dhaqanuu batalay warra Dubaayii irratti baay'ee miidhaan guddaan qaqqabee jira imaltoota keessatti warri iddoo kan Dubaayii hojjettanus ta'e alaa fi warri ergaa isin qaqqabnaan waan kana hubattanus ta'e hubadha warra imaltoota Dubaayii dhaqanii achi daawwannaa godhanii addeebi'anuuf warra asii hojiidhaaf deemanus ta'e warra Dubaayii jedhamaa jiru saanqaan baay'inaan qodaan baay'inaan kabbadaa jiru kan Dubaayiiti ayyar mangadii Itoophiyaa namoonni biyya alaatii galtanus namoonni asii Itoophiyaa dhaquu ganaa biyya biraa deemtanus ta'e hojiifas ta'u daawwannaafis ta'u wanni kun Itoophiyaa fayyaa laallata kanaafuu achi keessatti nama hedduu rakkachaa jira saanqaan fuudhamee Dubaayiin maal achitti badeeru Dubaayiin maaltu gooti saanqaa keessa maalitti gooti waa takkatti gootu Dubaayiin qoshaashaa nama maalti gooti kan waan akkanaa barbaadu Itoophiyaa keessatti ayyar mangadii Itoophiyaa keessatti saanqaan bade mucaan tokko nama lama wallahi kan saanqaa jaraa fuudhee geggeesse nama lama saanqaan dhabame barbaadamee dhabamee dhiibame hin deebi'a ni dhufa jiru tokko Dubaayii irraa kan addeebi'u mucaan tokko saanqaa isaa duraa fuudhanii saanqaan isaa hafee utuu iyyatu adana sodaatanii saanqaa isaa keessaa laaptooppii waan adda addaa erga fuudhame deebi'e kan Dubaayii irra warri hojjetaa jirtan handa baay'ee achitti raawwataa jiran saba fedhe haa ta'u warri alaafiin achitti argamtan akka waan kana to'attanu sabni lammiin Itoophiyaa hedduutu miidhamaa jira achitti kan himachuu hin dandeenye kan callisee boo'ee dhiisu dubartoonni fa'aa hedduudha keessaa kan sooshaal miidiyaatti malee tokkittiidha kan immoo beekaman kan qaamaan ijaan arge nama lama ayyar mangadii Itoophiyaa yookaan gara United Arab Emirates balali'u keessa warroonni achi keessa jiraa jiran hattuun achi keessa saanqaa namaa bantanii huccuu dokumentii namaa guuraattanuu fi waan namni achi keessa kaa'ate kan saanqaa namaa dhabamsiisaa jirtan qaamni dhimmi ilaalatu waan akkana sirreessee lammii Itoophiyaatiif sagalee ta'uu isiniin jecha salaamullahi